karaa salphaan itti imeeliidhaan banachuu dandeenyu bilbila keenyarraa isa dhahina seetingii seenaa jechuudha. Bilbila keenyarraa egaa seetingii akkana seeneen booda irra gaddeemeen akkaawuntii isa jettu kana filadhaa jechuudha. Akkaawuntii kana erga irratti to'annee filanneen booda amma maal filannaa? Asirratti Google, Telegram, TikTok, Truecaller, Imolite jaa isaan kun hundinuu akkaawuntii warraan irraa qabu. Amma imeelii akkaawuntii haaraa banachuu waan hin deemuuf add akkaawuntiidhaan filadhaa. Add akkaawuntii ergaan tuqeen booda add akkaawuntii maaliin banachuu deema? Googleidha. Kanaafuu filannoo asiin gad tarreeffaman kana keessaan amma kan hin filadhu kallattumaan Googleidha jechuudha. Google egaan tuqee kanatti filadheen booda amma ganaa barbaacha naaf eegala. Checking info amma verify godhuu qaba. Bilbila kana nama biraa jalatti banachuu jira moo abbuma bilbilaatti imeelii banaa jiraa kan jiru mirkaneessuudhaaf amma egaan paatarnii bilbila kiyyaa baneen booda checking information haala imeelii kana banuudhaaf ulagaa akkanaan guutu bilbila kiyyaa wal qunnamuu jira. Amma haala kanaan kunoo fidee fuula kana naaf fidee jechuudha. Fuula kanarratti imeelii yoo qabaatte iddoo kanan nayitaa yoo imeelii kee kan osuma qabdu paaswordii wallaalte forgoot imeelii goota. Amma kana hundarraa haaree banuu deemna waan taate create account isa jiru kana tu'ina. Create account kanarra filannoo lamaan dhufan kana keessaa for myself fi for my business. Businessaa fi dhuunfaaf kan jiruu fi amma nuti kan dhuunfaa barbaadna for myself filannaa jechuudha. Iddoo kanatti amma maaltu dhufaa? Iddoo itti maqaa imeelii itti naqan. Amma first nameidhaa fi last name last name dhiisuu illee ni danda'ama. Amma bakka kanatti maali? Yaalii jennee yaalii imalii imeelii yaalii jechuun immoo jennee haa fudhannu. Ergas booda egaa kanaan maqaa kan hin booda next filannaa. Erga next jennee iddoo kanatti bara dhalootaa kan hinaaf jechuudha. Amma bara dhalootaa mee 2000 jennu 5 akkas kannee fi jeenderii eegas booda raazar noota sahii mi'aa filannoo eegas booda next jennaa jechuudha. Fuulatti aanutti dabarsee waan jiruuf. Amma kana booda maal filannaa? Imeelii yaaliitii fi yaalii imeelii isa jiru kana yeroo imeelii kiriit godhu yeroo hundaa'u takka maqaa kee gara fuulduraa dabarseet si'a takka maqaa kee gara dabarse. Amma reefu yeroo bannu nuti yaalii imeelii jennee bannee amma inni imeelii yaalii jennu fida. Amma na keessaa mi'aan filannoo isii jalqaba jiru kanaa filadhu imeelii yaalii maqaa fillee akkasiin tola waan ta'eef ergas booda maaliin godha? Neextiin jedhanii jechuudha. Ergaan neextii jee amma iddoo kanatti paaswordii kan nuuf hin qaba jechuudha. Akkaan booda DP fayyadamuuf jechuudha. Paaswordiin keenya immoo baay'ee strengis kan namni salphatti yaalee irra gahuu hin dandeenye ta'uu qaba. Ergas booda neextiin jaa jechuudha. Ergaan neextii jee iddoo kanatti lakkoofsa bilbilaa naquu nu barbaachisa. Lakkoofsa bilbilaa keessan amma iddoo kanatti galchuu qabdanii jechuudha. Maaliif booda riseetii illee godhuuf kan barbaachisu waan ta'eef ammaaf mi'aan bilbilaan isa kana galchuudha amma iskipii kan jedhamu filadhaa. Isin garuu lakkoofsa bilbilaa keessan kan yeroo hunda isin harka jiru itti galchuu akka hin daganne. San booda maaliin godhaa? Neextii xumuramee jira amma imeelii wantoota muraasa malee neextiin jedhanii. Ergaan neextii jee booda amma kana booda ganaa maali? Privacy in the terms seera warri Google lafa kaa'ee jechuudha. Yeroo imeelii kana fayyadamtu maal godhuu qabda maal godhuu hin qabne isa jiru kana isa kanaa wajjin walii galuu qabna jechuudha. Imeelii kana fayyadamuudhaaf eegas booda maal goona? I agree waliif hin galaa isa jiru filannaa. Amma gara xumuraatti deemaa jira jechuudha. Amma Google sarvisiidhaa wajjin wal qunnamtii goosisu jira. Amma akkuma agartan imeeliin raawwate jechuudha. Imeeliin aan kiriit godhe kun dhuguma banamee moo hin banamne isa jiru ilaaluudhaaf amma maaliin godhaa? Bilbila asiin keessaa bi'een deebi'ee chee godhuudhaaf jechuudha. Seetingii seenaa. Seetingii ergaan dhaqee seeneen booda isaan dhaqaa akkuma reefu akkaawuntiidhaan seenaa.
akkaawuntii reefu amma akkaawuntiidhaan godhee kiriit godhuudhaaf amma immoo imeeliin kiriit godhee kanaan jee gurdee waan taateef kan jalqabarratti argamu googiliin filadhaa jechuudha. Googil akkaawuntii waan ta'eef imeeliin hin bane. Kunoo akkuma amma argitan kanneen olofan imeelii duraan jiranii kan ammaa immoo imeelii yaalii kan reefu kiriit goonesanii jechuudha. Kunoo haaluma kanaan imeelii bilbila kiyya dabalamee jira. Bilbilli kiyya yoo akka tasaa ammaa foormaatii imeelii kanaan rikafar godhachuu hin danda'a, daataa irratti ol kaa'achuu hin danda'a, kontaaktii irra kaa'achuu hin danda'a. Haaluma kanaan gaa imeelii karaa salphaadhaan banachuu dandeenyu waan hordoftaniif galatoomaa miseensota chaanalii kiyyaa ta'adha. Barumsaan hanga fuulduraatti illee dhiyeessu YouTube chaanalii kanarra dhiyeessuuf hunda akka isin bira gahuuf subscribe godhaa, namoota biraallee itti share godhaa. Gaaffii yoo qabaattan sanduuqa yaadaa keessan haa kaayaa. Galatoomaa garuu subscribe godhuu